السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل كي جلت أرقمتن ويلكا والشم هركفوني هندك يسنوتك أبدا أسنجني وردفتوتا فاميلي أوروتو ويلكا هندك يسنوتك أبدا أسنجني على فيك سنجين كي اسنا كوسين جدا يا وردفتوتا كيا فيديو كي كان ركبت دي intro isa kana jechuudha. Intro video YouTube channel kenna yeroo hojjennu intro fuundura isaa nu taa'u fuunduraa fi duuba isaa kaawwannu jechuudha. Egaa intro kana asin dura illee video irra dalageetiin jira. Maaliif amma video haaraa hojjechiree waan dhufeef video kanatti itti fayyadamtanii fi warroonni gadi buufatin gabbuufadha warroonni gadi buufatan immoo keessuma seentanii video haaraa inni jijjiire kana akka duraanii sanitti irraa kana hawwatu waan fidee dhufeef isa kana gadi buufattanii eega gadi buufattanii booda video kana download godhataniitiin YouTube channel keessan duraaf duuba kaawachuun itti fayyadamtanii maqaa keessaniif like share subscribe rabbareeffattanii jechuudha. Suuraa yookaan logo YouTube channel keessanii irra kaachuu qofa. Egaa appiin sun isa kana appii kana immoo Play Store keessaa argattanii kun maqaan isaa intro video jedha. Intro video kenna fuuldura kaachuu fi duuba kaachuun fayyada jechuudha. Egaa amma haasaa isinitti baay'isuu keessa seennee walumaan laallaa ka duraa maal akka fakkaatu ka ammaa hoo maal akka fakkaatu jijjiiramni amma inni jijjiiree fide kun maal akka fakkaatu walumaan laallaa. Viidiyoo kee jalqabarraa hanga dhumaa nafaana tura. Hanga jalqabarraa hanga dhumaa xumura yoo dhageeffattan sirriitti isiniif galaa jechuudha. Egaa viidiyoon isaa kana fakkaata. Akkuma asirratti argitan kana viidiyoo gosa hedduu qaba. Akkuma asirratti argitan kana tokkoon isaa shabakaan kiyya dafee haylii waan hin qabneef ka shabakaan kiyya naa dalage keessaa isinitti argisa. Akkuma asirratti argitan kun kulliin isaa haarawaa viidiyoodha jechuudha. Jalqaba irratti kan duraa maal akka fakkaatu isinitti osoo agarsiise inni kun haaraa ka duraa immoo inni kun haaraa ka duraa immoo isa kana my safe do video ka jalqaba kana maal akka fakkaatu warroonni gadi buufatanii argin isinitti agarsiisuu fi kunoo ka jalqaba isa kanniini jechuudha. Isa kana ana asiin dura isa kanatti fayyadamaa ture. Amma immoo isuma kanatu inni waan amma jijjiire kana mee walumaan laallaa. Ka shabakaan dadhabe kana fakkaata. Ka sadaffallee maal akka fakkaatu laallaa. Shabakaan dadhabe ni dhiisa. Ka shabakaan dafee dalagee isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya. Yeroo akkanatti fudhannee gaggabaabsee isinitti agarsiisuu yaalaa jechuudha. Kamareeffisanii intro bareeda jechuudha. Keessattuu ana baay'ee na hawwata. Isinis akka isin hawwatu akka isinitti tolu abdii qaba. Egaa kan shabakaan isaa dafee hin kaasu.
ramadaana irratti jirachuuf baay'ee namatti tola. Jayinaadha. Kun kan duraa fakkaataa jechuudha. Kana fakkaataa. Hedduu jira, baay'ee nama hawwata. Firii isaa shafkaan kiyya waan hayilee hin qabneef hin kaasu jechuudha dafee. Gaariif viidiyooleen akka isinitti dheeratu hin barbaadu hordoftoota kiyya. Akka keessaa viidiyoon dafee dalagee qofa isinitti argisiisa. Okay. Tokko sagaleen isaa baay'ee nama hawwata. Egaa hordoftoota kiyya kana fakkaata jechuudha. Tarii shafkaan keessan kan intarneetni keessan ka haayilii sirriitti qabu namoonni qabdan dafee isinii dalaguu danda'a jechuudha. Akka isinitti tola keessaa filattanii gadi buufachuu dandeettani. Akka isinitti tolummaa abdii qaba. Viidiyoo kenna intiroo isaa maallaqa takka nun gaafatu. Kun firiidha. Gaddee iddoo xiyyaa kana gattuu hin daawulood godhachuu qofa. Daawulood godhanneetiin intiroo kenna loogoo bakka kanatti suuraa kenna irra kaachuuf maqaa chaayinalii kenna irra barreessuu qofa jechuudha. Kana fakkaata. Hordoftoota kiyya itti fayyadamaa gadi buufadhaa.
Viidiyoon kiyya kanaaf qabdee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti nagaan naa tura. Baay'ee baay'ee isiniin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni hanga amma maatii naaf taatanii na jajjabeessaa turtan galatooma galanni keessan dachaa haa ta'u. Warroonni haarawaa taatan illee asumaan gara YouTube channel kiyyaatti dabalamuu maatii naaf ta'a. Warroonni duraallee laayikii sheerii godhaa isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya. Chaanaalli faamilii Orootuu jedhu chaanaala kiyya lammataati. Chaanaali kiyya akka tokkoffaa Halimaa Orootuu. Kun chaanaala lammataa faamilii Orootuu jedhu kiyya. Asumaan maatii naaf ta'a. Warroonni Halimaa Orootuu faamilii Orootuu billee asumaan maatii ta'a. Subscribe like share godhaa isiniin jedha. Hanga ammaa na jajjabeessanii laayikii sheerii warri naa gootan galatooma galanni keessan dachaa haa ta'u. Nagatti hanga viidiyoo biraatti walitti baay'ee baay'ee.